እሺ ማለት አሁን እሺ እኔ ያልተጎዳው እኔ ብዙ ነገር አላሳለፍኩም እኔ ብዙ ነገር አልፌ አይደለ እንዴ የመጨረሻ አማራጭ ስለሆነ ነው እንጂ እሱ ማሳሰሩ ነው የመጨረሻው ውሳኔሽ እንጂ አንዳንዴ ዝቅ ማለት ራሱ ያስነጋል። እኔ እንደዛም ተንበርክኬ እየለመንኩሽ ጋሽ ያው ሁሉ ነገር እያደረገ አባት አለሽ አይደል? ለአባቴ ናክል እኔ የኔ ነገር ተይው፣ ግን ጋሽ እንደዛ ለእናንተ ብሎ እየተንከራተተ የእሱን ልጅ ማሳሰር ማለት በጣም ሼም ነገር፣ በጣም የሚደብር ነገር። ጋሽ ኒድ እያለ ነበር እናገኛት ላይ ነበር እሱ የሚመጣ ጥሩ ነገር ስለማይፈጠር ነው እሱን ላቂ ብጧት። አሁንም ቢሆን ይኸውልሽ ምን ይፈጠራል? አይ ስልሽ በጣም ነው ያዘነብሽ። እግዚአብሔር ነው የምሬን በጣም ነው ያዘነብሽ። በዚህ ልክ እንደዚህ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸና ህርከም እንጂ እንድታኒ ፈያ ቀብደኒ ነጋ ኬሰኒ ጅርቱ እንዴት ናችሁ አላችሁ? ኤጋ akkuma argitanii gaasheen ifaan hundumtuu abrish hidhamutti baay'ee tokko gaddanii jiru. Ifaan akka jedhaa jirutti akkamii otoo akkam ta'ee akkam isa hiisistaa akkam garaan keessii danda'e jennaani isa hiisistaa jedheeti kan hin dubbatu. Nagaa gaafachuuf jennaan iyyuu wallaahi nagaan gaafanne hin didee jechuudha. Harkatti qabde jennaan callise. Akkamiin garaan keessi danda'e akkamii cakkattee isa hiisiste addana abbaan koo isiniif jedhetoo olii gadeen sarakkataa taa jiru. Anillee gadi luka keetti si qubee gara maaltu si danda'e jennaan abrishiin mana hidhaa buustee jechaa jira. Aaranii jiru. Ani abbaan koo dhufin jedheen dura darbee dhufee jedheen maal taayoo dhufee jette jennaan baay'ee sitti gaddee jira abbaan koo jechaa jira. Baay'ee sitti gaddee jira abbaan koo kan inni jedhee jechuudha. Baay'ee tokko ulfaataadha. Akkamii yoo ta'es waan baay'ee waliin dabarsameera. Garuu hillikkii keessa galtee kana goote natti fakkaata. Garuu immoo gizee kakasaana silaa abrishiin ilaaluu otoo hin ta'in dhugaa dubbachuuf obbolaan abrishii aarsaa guddaa roottaaf kaffalanii jiru jechuudha. Maaliif akka isaan tokko ta'aniif obbolaan dubartiionnillee warri dubartiillee warri dhiiraallee yaa baay'ee baqa yaalii cimaa gochaa turan jechuudha. Akka isaan tokko ta'aniifi ogummaa abrishiin hin gadda lukatti qubee kadhataa ture jechuudha. Ndiddee sarrasee gaasheellee ndiddee jechuudha. Har'ammoo akkamii mucaa koo hidhamaa jedhanii aaranii jiranii obboleessa konaa baasee amma deemiitii jechaa jira. Ifaanillee jechuudha. Nagaa rabbii waliin gaafanne aaranii jiru. Sitti gaddineerraa achi keessaa ba'ee waan hundaa mari'annaa amma waan sitti haasa'uun qabu kan inni jedhee cufee jechuudha. Ifaanii ani mi'i amuun koo isinitti hin dhaga'amu jechaa jirti. Ruuttaan immoo gariin baga hidhame jedha. Gariin gaddee jira. Gariin ruuttaa gaddee bisa. Ruuttaatiin gadi galgashaa. Obbolaa ruuttaa gadi galgashaa. Gooddanyoonni illee warri akkam hidhama kan jedhan nama baay'eetu jira jechuudha. Ifaan abrish dhugaa dubbachuuf wayini hin ba'anii jechuudha. Har'a keessan ba'a. Maaliif waan goonee hin farramuu jechuu marraa mitiire wanta kana wanti mana hidhaa keessa tursiisuu hin qabu. Inni achi farramee bahu waan seerri go'i jedhee godhee bahudha jechuudha. Kanaafuu aaranii jiru jechuudha dhugaa abbaa. እግዚአብሔር ነው የምሬን በጣም ነው ያዘነብሽ። በዚህ ልክ እንደዚህ ታደርጊያለሽ ብሎ አላሰበም ነበር። ይኸውልሽ ሩታዬ አሁንም ቢሆን አብርሃም እንድታስፈችው እንፈልጋለን። በጣም ነው ያዘነብሽ። አብርሃምን እንድታስፈችው እንፈልጋለን። ፈረመም አልፈረመም ምንም አደረገም ምንም አላደረገም አብርሃም ግን ከእስር ቤት እንዲወጣ እንፈልጋለን። እና ማለት አልገባኝም። አብርሃም ፈረሙ ባተስ ፈረሜስ ኦቦሌሰ ኬኛ ማን ሂዳቲኑ ባሲ አባን ኮ ባኤ ሲቲ ገዴ ጅራ ሁንዱማ ሲቲ ገዴ ጀዴ ካካታ ጅራ ከነን ሚቲ ጄዛን ኬኛ አባን ኮ ቶሲ ወጅኒ ረከቱ አባ ኮፍ ጄዛን ካናዳ ካንኒ ጀቻ ጅሩ ጀቹዳ ኢፋኒ አባን ኮ ኑፊን ጀዴ ኑፌ ዱረ ደበርሰ ጀቻ ጅራ ማለ ማረኪና ቀባኔ ሱተ ጀዴ ሳኒቲ ሂማ ጀቻ ጅርቲ baay'ee tokko gaddanii jiru jechuudha hidhamuu isaatti. Kanaafuu ammarraa cinqabdu yeroo taa'ii
Aki hiiki kana booda Abrish waan hin bisiin jedhullee hin jiru firmaa jechuudha. Maaliif inni hin bisii jedhee garaan alaafti laata jechuuf malee waraqata irratti farramee sii kennuun yoo sin barbaanne rakkisaan qabu. Garuu Abrish miti anna gaddisiise warra gooddanyoota isaa sana malee ani itti gadde Abrish caalaa warra gooddanyaa sanaadha jechuudha. Gooddanyoota Abrish warra jireenya isaa diige sana. Kanaaf waan maraaciin qabdu dhaqiiti waan isaa siin jedhan hojjedhu. እንትን አይደለም በቃ ወረቀቱ ላይ ከአዲስ አበባ ወደዚህ ራሱ የመጣሁት ጋሽዬን ብዬ ነበር። ይሄ ሁሉ ነገር እንዳይፈጠር ብዬ ነበር። ግን ደግሞ አሁን ደግሞ ከዛ የበለጠ ነው ያዘነው። ምክንያቱም ልጁን የታሰረው። እሺ ቆይ አይደለም አልገባኝም። እኔ ሲፋ የኔ ሲወት አሁን እኮ እሱ ልክ ነው የሰራው ትክክል ነው ወይ አብርሃም ትክክል ነው እያልኩሽ አይደለም። ግን ማሳሰሩ ምን ይባላል? ታዲያ ምን ማድረግ ነበረብኝ? እኛ እየሞከርን ነው አለማስታረቅ ነው። እስከ ማድረግ ያለብን ነገር እስከ ጥግ እየሄድን ነው አይደል? አንቺ ራሱ እኮ ታገሱን ትንሽ ጊዜ ስጡኝ ነበር ያልሽኝ አይደል? ባለፈው ዕለት እንደዛ ነገር ነው ያልሽኝ። ከጋሼ ጋር አግኝተንሽ ጊዜ ስጡኝ በቃ ላስብበት ነው ያልሽኝ። እኛ ከአንዳንድ መች ታረግሽ መቼ ይቅርታውን ተቀበልሽ እያልን አንድ ትሆናላችሁ እያለን አንቺ ደግሞ በዚህ ልክ አብርሃምን ማሳሰር ምን ይሉታል? እንዴት ነው ፋኒ እንጃ እንዴት ብታስበው ነው? እኔ እንዴት ነው ወደኋላ ተመልሼ? በጣም በብዙ መንገድ እኮ እኔ በጣም ብዙ ነገር ያሳለፍኩኝ ሰው ነኝ ይፋ። ኤጋ ከጀቻ ጅሩ ዱረሲ ከደኔ ጊዜና ከና ጀቴ አባን ኮ ሲከዳቴ ጊዜና ከና ጀቴ ኤሳን ተኮ ሲጎና ኤሳን ሰራርሲና ጀና ማለ አካና ኦቦሌሰ ኮ ሂተን ሴኔ kan inni jechaa jiru jechuudha. Ifaanii isheen immoo danarratti anis yoo jireenyi koo sin hin gaddisiisne amma yoomitti akkas ta'ee itti fufu kan koos jireenyi sin hin gaddisiisne kan isheen jettu jechuudha. Ani asitti Abrish sirrii jira ati sirrii jirta otoo hin ta'in obboleessa koo nuu baasi abbaan koo mucaasaa barbaadamta ta'e aqi hiikii kan inni jechaa jiru jechuudha. Rutaan aartee jirti jechuudha. Aartee kiwwechuun amma ka yaa rabbi yaa salaam. Rutaa gaammaraachiin qabdu aqi hiiki sila akkasin turre sila maal ilaaluu qabda isa laaluun qabdu turte warra si wajjin rakkatu dhugaa dubbachuuf nam tokko laalanii miti. Isa bichaa laaltee kana gochuun qabdu. Abbaa si wajjiniin adagaa argu obboloota si wajjiniin rakkatu laaluu qabda malee isa laaluun qabdu. Amma yoo isa hiisistemti biraan hafanii finnaadha ilmoo dabare akka fe'e yoo ta'e ilmoo ofii maaltu dabarsee akka ni miidhamu barbaadu namni hin jiru eenyumtu jechuudha. Ela kanadha jechuudha. Kana laaluu qabda amma ifaanuu har'a tigistiin godhadheen si kabajaa'iniiti malee otoo sin kabajite waan dhufa asitti jechaa jira ifaan mataan isaa jechuudha. Garuu immoo haadha manaa obboleessa kooti hangafa jedheen si kabajaa jira obboleessa keenya ammaan aqiitiin hubaasi kan inni jechaa jiru jechuudha. Akkasii gamma rabbiin sinaa qayyishuun keessan sheexaana jidduu galtee sirraastu kana rabbi qabbaneessu viidiyoon koo kana fakkaata uummata qaalii uummata qashtii laayikii warri naan goone laayikii naa godha warri sabskiraabii naan goone illee sabskiraabii naa godha. Dhugaa dubbachuu baay'ee tokkotti na gargaaraa jirtu galatooma warri laayikii sabskiraabii naa gootan illee hundi keessan iyyuu siniin jedha uummata kabajama ammallee akkasuma tolummaa keessan itti fufuu gaarummaa keessan siniin jenna nu jajjabeessaa nu biraan hafeenaa laayikii sheer nu godha siniin jenna uummata kabajamoo jaallatamoo. Egaa baay'ee tokko ifaan har'aa dhugaa dubbachuuf aaree abbaan koo hafee jedhe isheen jara lama walitti waamtee turte natti fakkaata. Aaree jiru eenyumtu obboleessa tees abbaa tees haadha taas akka ilmoon miidhamtu barbaadu obboleessi illee bakka obboleessi miidhamuun barbaadu asirratti wal hubachuutu rakkisaa ta'e ruutaan illee kana keessa galuu balleessitee kanatti qabdu gaashee laaluu qabda turte hundarrayyuu nama guddaa si wajjin rakkatu kana laalte. Gaafa fe'a isaati sii farramannu gaafa dadhabee hin farrama. Ati gaamuma cinqii goote aarii keessan kana keessa galtanii nagaan siniif haa dhufu jenna maal jennaa miti gaa. Yoom laata
yoom laata caacataan kun kan dhaabbatu yaa salaam. Ammallee obboloonni kee dogongora guddaa hojjetaa jiru jechuudha. Harmeellaan illee viidiyoo oskitee jirti. Viidiyoo oskaatii keessee aqaxxee iddoo isheen jirtutti kokkee qabanii inni eenyu maqaan isaa mucaasaa Habeel moo Habeel jedhan kanatti yoo ta'u jiru ta'e gudii gootu jechuudha. Kanaafuu akka kanatti miti. Sinillee wanjala keessan galiina dhugaa dubbachuuf wanjala keessa galaa jirtu sinillee jechuudha. Wanjala keessa galaa jirtu. Maaliif wanjala keessa galaa jirtu jennaan bakka isheen itti jirtutti deemtanii kokkee qabu, deemtanii adamsuu miti itti dhiisuu qabdu jechuudha. Ruutaan hin xinnaanne karuma nagaa fixachuu wayya malee girgirriitiin lola kaasanii nama rabshaa kaasanii miti. Sinillee seerri siin qaxxaasisa. Sinumaan jechuudha. Dubartii bakka isheen jirtutti deemtanii liqimsituu qabdanii kaameraa isheen keessatti beekaa akka namni sin arguuf jechuudha. Sinillee dogongoraa jirtu. Of sirreessaa akka deebitanii fi keessa mana hidhaan buune sinis jechuudha. Carraan akka cuwaa fudhanne cuwaa fudhattu of eeggadha. Sitaraan sin geessisiniinis. Kanaafuu waan hundinuu tigistiitiin obsaatiin malee girgirriitiin wanti dhufu hin jiru. Girgirriitiin waa balleessu malee girgirriitiin wanti toshamu hin jiru jechuudha. Kanaafuu ተረጋጉ እንጂ ሮጣችሁላችሁ akkuma kokkee qabde kana dhuguma kokkee yoo qabde ta'e akka agarsiisu suuraa keessaayyuu baaste jechuudha. Lubbuu keessaa baaste jechuudha. Hin jirtu hin talle. Kanaafuu dubartii wajjiniin dubartii qoccollaa miti rakka ofiitti bareeda malee dubartii wajjiniin akkas ta'uun keessan hin bareedu. Ofarrama waan gootan keessatti jechuudha. Amma viidiyoo kana gadhiistee raagaan kanumaa jechuudha. Amma kaleessa poolisiin maal jedhe Abirishiitiin viidiyoo keetii raagaan kee ismootiin ansii hiisisnu nuti raagaa gara biraan barbaannu jedhe. Kanaafuu wanti miidiyaan kun gadhiisamtu ilmootti darbiti. Nama hin baddu wanta ta'eef waan hojjetan keessatti otoo of ilaalanii waan tokko hojjetanii jechuudha. Bareedaadha. Kanaafuu siniifamma viidiyoon kun viidiyoon isheen har'a oskaatiin si waraabdee kuni gadi ba'ee jiran ta'eef isuma kanatu siniisiisa siniinillee booruu jechuudha. Bakka isheen deemtutti adamsuu miti. Baatee dhiistee bakka ruuta nama ani isheen barbaadu jireenya kee keessaa ba'ee ishee wajjiniin jiraadhu jechaa jirti mitiire. Kanaafuu murcaadha namni giddeetiin jireenya giddeetiin jiraadhu. Abirishis immoo ruutaa yoo hin barbaanne giddeetiin nafaana jiraadhu jechuu hin danda'u. Ruutaanis immoo Abirishiin barbaanne giddeetiin Abirishin wajjiniin jiraadhu jechuu hin dandeessu seenis. Kanaafuu abbaan carraa barbaaddatu itti dhiisaatii walliqi jedhaa deemaa malee girgirrii faxxartanii qusuulii walitti hortanii wal biraa deemuu otoo hin ta'in nagaatiin bareedaadha. Girgirrii keessa waa faca. Yaa uummata wallaahi akkama Abirishiidhamaa wallaahi namni maraati irra baay'een dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ifaanuu baay'eetti fuulli isaa dhugaa rabbii gaddeera jechuudha. Gadda baay'eetti mul'ate. እንዴት ነው ወደ ኋላ ተመልሼ በጣም በብዙ መንገድ እኮ በጣም ብዙ ነገር ያሳለፍኩኝ ሰው ነኝ ይፋን። እኔ እንጃ ይህንን ነገር ለመረዳት የግድ ሴት መሆን አይጠበቅብህም። ገባ? እናት አለ። እናትህን አይተህ ብዙ ነገር መረዳት ትችላለህ። ግን ደግሞ አልተረዳኸኝም ብዬ እኔ አንተ ላይ አላዝንም። ምክንያቱም ሊሰማህ ይችላል። ግን ደግሞ አትሊስት ምንድን ነው እህት እንዳለው ሰው እና እናት እንዳለው ሰው በጥቂቱ ቢሆን ለእኔ ለማሰብ ሞከር። ለምን እንደዚህ ያልከኝ አልልህም። ቢኮዝ ወንድምህ ነው። ግን ደግሞ አሁን ብዙ ተጎድተሽ ሊሆን ይችላል። አንቺም ስላለፈው ነገር እያወራለ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ናቸው ብዙ ነገር አውርተናል። አብርሃም ጥፋተኛ እንደሆነ አሁን ቪዲዮን ከነ ፈካቲ ነጌ ፈተኒፍ ገለቶና